Promisii faanu gochisiisanii achi purity ani necklace in bitadhe ture morma keessan irraan baasinaa warri qalabati godhatan ofirraan fuudhinaa faa jedhamne so purity irraa graduate goone umurii xinnootti waan barannee fi nuun carefully turre ijoollee waldaa keessatti ol beeknu hiriyoonni so nuun waan akkasii keessa baay'eeyyuu hin galle. Baratu baay'ee kanaree baay'ee keessan beekan fuula miidiyaa hawaasaa irratti nama dhibbaa guddaa gaggeessaa jirudha. Erga gara high schoolitti dhufne moo KG irraa kaane moo elementary irraa kaane moo eessarraa kaane yoo hojjennetu waan qabnetti milkaa'uu dandeenya jettee yaadda? Yoo danda'ame mucaan hundumtuu xinnummaa isaatii kaaseetu barumsa irratti fookasii godhee gaariidha jedheen yaada. Garummoo ijoolleen barumsaan ala paashinii isaanii irrattis akka isaan fookasii godhaniif yeroo baay'ee kana advokeetii nan godha. Maaliif barumsa qofaa jedhanii ijoolleen dhufanii erga high schoolii fixanii booddee confused ta'u amma maalan baradhaa maalan ta'a erga universities graduate godhanii booddee maybe fieldiin barbaanneen graduate godhu ta'a maaliif filannoon qabu manni barumsaanii as jiru isuma sitti kenname barachaa guddatta malee kanan barachuu barbaada jettee filattuati so ijoolleen utuu filatiin ofii masaaniitiin isatti kenname barachaa guddatanii waan ta'eef interest isaanii baruun itti cima kanaaf mucummaa isaaniitii ka'anii maatiinis barumsa qofaa irratti tun ta'in immoo akkasuma amantii irratti isa irratti immoo dabalata paashinii isaanii akka isaan explore godhanii fi akka isaan carraa laataniifan dhaamsa kennuu barbaada akkanumaan qabsiise. Barataan tokko milkaa'uudhaaf hirmaannaan maatiin taasisuuf qabu hammam deemu turre jira jettee yaadda? Akkuma kana immoo barataan sun paashinii isaa irratti yookaan fedhii isaa irratti hojjechuudhaaf hammam tarkaanfachuu qaba jettee yaadda? Muuxannoo korraa jalqabuudhaaf jecha ani amma kutaa 3 amman ga'utti baay'ee abbaa kootu na qo'achiisa ture waan baay'ee irratti ergasii booddee garuuf danda'uu qabda jedhee inni na dhiisee ofii keetiin dubbisinaan jechuu jalqabe yeroos baay'ee natti cimee ture isarratti baay'ee dipendentiin ture waan ta'eef garuu tuma jedhu karaatti deebi'anis so maatiidhaanis kanan jedhu kanadha ijoolleen ijoollummaa isaaniitti baay'ee deeggarsan barbaadu garummoo of danda'uun irra jiraata yeroo guddachaa dhufanii kanaaf suuta gadhiisaa bakkee marraa ilaalaa jechuudha isaan godhan ilaaluun barbaachisaadha garuu completely ofii isaaniitiin responsibility hunduma isaa fudhachuurra ijoolleen hojjedhaa jedhanii achiisa isaan hojjetan immoo ilaala akkasitti yoo duukaa bu'an gaariidha jedhee yaada waa'ee paashinii wajjinis wal qabsiisee akkuma kana maatiin ijoolleen akka isaan paashinii isaanii explore godhanii fi eeyyamuu fi qabu akkuma jettee yeroo baay'ee maatiin ijoolleen koo kana ta'uu qabu jedhanii waan yaadanii fi baay'ee forcii isaan godhu akka ijoolleen wanta sana barbaadanii fi garummoo ijoolleen xinnummaa isaaniitii kaasanii argisiisu wanta barbaadan arguun hin danda'ama waan isaan godhan waan isaan jaallatan kanaaf wanta sana irratti akka isaan itti fufanii fi maatiin deeggarsa gochaa maybe nama biraa wajjin connectii isaan gochuu danda'u taanaan nama isaan gargaaru isaa wajjinis connectii gochaa akka isaan kan irratti guddatan gochuu hin danda'ama. Guddaa galatoomii sifeen egaa akkuma beekamu nama waldaa kiristaanaa keessaas gahee isaa baatuudhaan nama iddoo aarsaarraa tajaajiluudha. Akkuma kana immoo barumsa keetti nama qaxaleedha. Yeroo baay'ee namoonni waldaa keessa tajaajilan isa barumsa isaanii immoo yeroo isaan laaffisan agarra. Akkuma kana immoo warri barumsa isaaniitti baay'ee jabaatan tajaajila isaanii yeroo laaffisan argina. Ati akkamiin lamman isaa walduukaa haandil gootee adeemsisaa turte akkuma kana immoo barattoota iddoo aarsaarra jiranis haa ta'u barattoota iddoo aarsaarra hin jirree fi waldaa keessa dhimma baasaa maatiidhaaf dhimma baasaa akkuma kana immoo barattaa qaxalee ta'uun akka danda'amu akkati dhaamsa dabarsuun barbaada. Gaaffii baay'ee gaariidha. Anis rakkinaan yeroo baay'ee arguudha maatiin ijoollee irratti barumsa isaanii irratti malee jireenya afuraa isaanii irratti fookasiin godhanii amma maatiin as jiran iyyuu toof ilaalanii gaariidha jedheen yaada ijoollee isaanii hoomworkii hojjetteettaa qo'atteettaa namni gaafatu baay'eedha almost nama hundumaati. Garuu baay'ilii kee dubbifatteettaa yookiin kadhatteettaa jedhee maatiin gaafatu ammamiidha jennee yoo gaafanne baay'ee natti hin fakkaatu. Kanaaf ijoolleen keenya jireenya afuraa isaanii irratti xinnummaa isaaniitii kaasnee investiin goonu taanaan guddatanii akka isaan ciman immoo expect gochuun nurra hin jiraatu. Xinnummaa isaanii irratti waan irratti hin hojjetamneef. Nunis immoo akka ijoolleetti wanti hubachuun nurra jiraatu yeroo baay'ee yes anis kan experience godheeraa ijoolleen maatiin hin eeyyamaniif fellowship faa waldaa faa yeroo jedhamu lakkii qo'adhu faa jedhanii hambisu garuu
barumsa sanuun qo'addaa jedhamne nutti laatamu tiyoorii sanuun hubachuudhaaf amma nutti cimu si'amee qalaayibirii gallu kanayyuu kiristaanotadha kan fide nutti kenne biyya alaatii warri westerniin baay'een isaanii kiristaanota turani nun saayintistoota jenne warri maqaa isaanii waamnu saayinsiin kireeshinii waaqayyoo wanta waaqayyoo uume ekspiloorii gochuudha jedhanii waan amananii fi isaan waaqayyoon karaa kireeshinii isaa baruu dandeenya jedhanii kun iyyuu theological conceptii tokkodha general revelation jedhama waaqayyoo uumama isaatiin san ofiisaa mul'ise jechuudha so uumama isaa kana qo'achuudhaanii waaqayyoon baruu dandeenya jedhaniiti kan isaan kana keessa galan nun immoo hubannaa dhabuurraa kan ka'e isa isaanii fidan wanta argamu sana fudhanneetu motivation isaanii sana ganuu irraanfanna isa waaqayyoon baruusa jedhu kana kanaaf nunis akka ijoolleetti barumsa keenya yeroo barannus wanta goonu hundumaa ulfina waaqayyootiif akka ta'e yeroo hubachaa hojjennu wanti hundumtuu wal qixxaataa dhufasi nunis immoo baalaansii ta'a jireenya keenya karaa isa seculaaris karaa isa spiritualis. Guddaa galatoomii egaa akkuma sirna bu'uuraa kaasuuf yaadanii qaroominni warra weestarniyyuu baay'een isaa waddaa keessaa maddee nuus isa sanarraa yoo irratti jabaannee hojjenne deebisnee fiduu akka dandeenyu kunoo sifeeneen ragaadha jechuudha. Egaa ati amma sifeen umurii kanatti barattu qaxalee barattu milkoofteedha jechuu dandeenya waan qabdeetti. Mee addatti iccisiin milkoomina keetii maalidha? Akkuma yeroo hundumaa jedhu yeroo koo sirriitti gargaaramuudha jedheen yaada yeroo koo sirriitti gargaaramu yeroo jedhu barumsaaf qofaatu ta'in akkuma nama jedhee spiritualis wanta jiru cimsinee wajjiniin geessuutu nurra jiraata waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha wanta hundumaa irratti kan fiixaan nu baasu isaa waan ta'eef sagalee isaa qo'achuunis barbaachisaadha barumsa keenya irrattis immoo dhibaa'uun nurra hin jiraatu harka keenyatti waaqayyoon nu kenne macaafa qulqulluunis akkasuma jedha waan ta'eef even warra slave jedhamaniini warra namaaf hojjetan Efesoon 6 irratti akka waan kiristoosiif hojjetanitti hojjedhaadha waan ta'eef wanta hojjennu hundumaa akka waan waaqayyoof hojjennutti yeroo goone yaadnu responsibilitiin sun nutti cimaa dhufa jechuudha. Umurii kanatti waan qabanne tokko akka milkoofnee fi maaltu takkil nu godha jettee yaadda yookaan immoo maaltu nu gufachiisuu danda'a akkamiin immoo isa kana bukkee darbuu dandeenya mee waa lama sadii nu kaasi. Wanti guddaan hiriyyaadha jedheen yaada peer pressure wanti jedhamu baay'ee umurii kana irratti wanta nama rakkisudha gadheeni amala gaarii mancaasa jedha kanaaf eenyu wajjinidha kan hiriyyummaa uumnu isa jedhu sirriitti ilaallachuutu nurra jiraata in ta'u taanaan yeroo baay'ee hiriyoonni keenya kana goone yeroo isaan nun jedhan diduun cimaadha okee jennee wajjiniin deemna utuma jennu garuu ofii keenya iddoon taanitti of argina waan ta'eef maatiinis akka isaan kana irratti fookasii godhan hin barbaada so hiriyyaanuun immoo sirriitti filachuu nama ilaallannee eenyudha karaa korraa kan nambisni isa jedhu ilaallannee akka hiriyyummaa uumnu kanan jechuu barbaada. Barattoonni yoom yookaan immoo dargaggoonni kun yoom relationship keessa galuu qabu jettee yaadda waan qabanitti milkaa'uudhaaf jechuudha. Gaaffii gaariidha. Nuni waldaa Biiftuu Booleedhaan waldaa koo jedheera. Yeroo waggaa 12 turetti purity course jedhamu nu laatanii. So purity sana irratti waa'ee magaa'ilaa waa'ee maan akkasii baranneetu booda graduate goone. Yeroo graduate goonu promise faanu gochisiisanii achi purity ani necklace bitadhe ture. Morma keessan irraan baasinaa warri qalabatii godhatan ofirraan fudhinaa faa jedhamne. So purity irraa graduate goone umurii xinnootti waan barannee fi nuun carefully turre ijoollee waldaa keessatti ol beeknu hiriyoonni. So nuunaan akkasii keessa baay'ee iyyuu hin galle garuu hiriyoota keenya baay'ee observii goona turre mana barumsaatti anis kana baay'ee hubadheera kanaaf silas kanan jedhe ijoolleen mana barumsaa keessa jiranii fi ijoolleen mana jiran wal fakkaatoo miti. Mee ati gara fuulduraatti maal ta'uu barbaadda? Gara fuulduraatti hojii koo nutritionistii ta'uun barbaada dan gara food industry faa galuun barbaada entrepreneurii ta'uun barbaada garuu sattimuu dabalatee akkuma jechaa turan theologianis ta'uun barbaada. Guddaa galatoomii egaa ati barattuu qaxaleedha amma iddoo ta'e tokko geessee jirta iddoo kana nangaa jettee yaaddee beektaa iddoo kana ga'uudhaaf immoo maal goote akkuma kana immoo iddoo kana akka hin geenyeef jireenya kee keessatti wanti si mudatee abdii si kutee beeku jira laata akkamiin immoo keessa dabarte. Iddoo akkasii nangaa jedhee gaaffii cimaadha garuu I know kutaa 12tti akkasii recognition ifaan argadha namnam jedhee yaadeen beeku in the future public speaker ifaatuun ta'e namoota tun influence gochuu danda'e isa nan barbaadan ture garuu akkas dafee ta'a jedhee yaadneen ture akka ni asin geenyeef wantoota na qabu yaalanii I don't think I mean pre-pressure dha silaa kan ta'uu danda'u high school keessatti garuu dursinee waldaattis qabamuun keenya dursinee barachuun keenya mentorshipin maatii fi obboleessa gosa guddaa specifically wantooti kun waan turanii fi baay'ee wanti duubatti na qabu hin turre garuu wantooti kun hin jirre definitely peer pressure duubatti na qaba jedhee yaada.
Okay, walitti qabee dubbachuu maafi especially amma ijoollee irratti fookasii godha maatii irratti booda fuunan danda'a. Ijoollee irratti kan jechuu barbaadu maalidha? Wanta hojjechuu barbaadan gara fuulduraatti wanta ta'uu barbaadan sana utuu daftanii bartanii gaariidha jedhee yaada. Booda baay'ee gatii sin baasisa waan ta'eef isan beektanii taanaan ijoolleen baay'een meejarii isaan ittiin giraajuweetii godhanii fi hojii isaan hojjetan waliin arguyyuudha. Kanaaf dursitanii wanta hojjechuu barbaadan bartanii isarratti immoo experience adda addaa qabaachaa barumsaanis immoo wanta adda addaa gochaa yoo deemtanii jireenya keessaniif gaariidha jedhee yaada. Kanaaf isa dursitanii explore gochuudhaaf yaala. Erga waan ta'uu barbaadan bartanii immoo ofii keessan comfort zone keessan keessaa baasaatii deemaa namoota iddoo sin ga'uu barbaadan ga'an wajjin haasaa namoota sana ilaalaa jireenyi isaanii maal fakkaata hojii isaan hojjetan maal fakkaata isa jedhu namoota akkasii wajjin networkii uumaa introverted yoo taatanis push of godhaati wantoota akkasii godhaa yeroo keessan isarratti dabarsaa spiritual life keessan irratti baay'ee focus godhaa ammadha yeroo sin qabdan amma yoo qabamtanii gara fuulduraatti isinitti hin cimu waan ta'eef isarratti sirriitti focusii godhaa macaafa qulqulluu baruu irratti waaqayyo wajjin relationshipii qabdan sirreessuu irratti maatiinis immoo ijoollee keessan encourage godhaa jireenya isaanii sirriitti ilaalaa akkamitti akka isaan jiraachaa jiran maal fakkaata deddeebiin isaanii isa jedhuufaa sirriitti ilaaluudhaaf yaala waldaatti responsibility isaan fudhatanii hojjechaa jiran maal fakkaataa isa waaqayyo jiru relationship isaan qaban maal fakkaataa isa jedhu sirriitti ilaalaatuma waldaa keessa jiranii ijoolleen badan waan jiraniif jechuudha physically dhufuu garuu hin jiran. Kanaaf isa sirriitti nootisii gochuun maatii irraas waldaa irraas ni eegama jedhee yaada walitti cuunfee kana jechuu barbaadu kan.